Ashamaa harka fuunee maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa fuudha. Maatiiwwan daraartuu tub akkasumas warri maatii naaf hin ta'in maatii naa ta'an natti dabalamaa isiniin jedha. Anillee maatiin isinii ta'a. Kutaaf amantaadha waliin qoonnu. Akkasumas warri maatii naa taatanii laayik sheer gochuun na jajjabeessitanii asiin nageessan iddoo tokko galatoomaa isiniin jedha obboleewwan koo. Ingidihi har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Keessummaa addaa qabadheen dhufe keessummaa sunis eenyu jechuun keessaniin oolu kumee diriirsaa jedhamti. Gaafiif deebii na gaafatte kumee diriirsaa himmaanya keessanii beektu warri hin beeknes hin jirtu jechuudha. Mana kamiyyuu hin dhabamtu jechuudha ishiin. Kanaaf karaa gaafiif deebiitti deemna jechuudha. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Ati yeroo yuutuubii hin banatin hojiin kee maal ture jedha. Yeroo yuutuubiin banatinani viidiyoo namoota jala deemeen dhaggeeffadhaan ture ergaa adda addaa akkasumas waan nama gammachiisu tokko bakka sirbaa adda addaa masmurii adda addaan dhaggeeffadhaan ture akkasumas tiktokii tana keessa noolaa'uun ture geessan jechuudha. Deebiin keessi deebi'ee yaada. Gaafii lammaffaan akkas jedha. Namatu banadhu siin jedhamoo ofumaaf banatte yuutuubiidha jedha. Namnis banadhu naan hin jenne ofumaafan banadhe jechuudha. Namoota jalatti ilaalee jechuudha. Tiktokii tana ijoolleen baay'anii irratti yuutuubii koo sabskiraaybii naa godhaa jedhu isaan jalatti ilaaleen banadhe jechuudha. Namni banadhu sun naan hin jedhin ofii kiyyaa ilaalee banadhe jechuudha. Deebiin koo si deebi'ee yaada. Gaafii sadaffaan akkas jedha. Mee obboloota keenya kan biyya Arabaa keessa jiraniif kanaaf jajjabina akkamii qoodda fi obboleewwan koo kaayyoo baanuu fi kaayyoo baaneef galmaan gaannee namni tokko biyyaa bahu kaayyoodhaaf fi of jijjiiree of lawwaxee kara biyyaa galuudha jechuudha. Kanaafuu kaayyoo baane saniin galmaan gaannee kara biyya keenyaa agallu biitti ormaa kan mormaatu waan ta'eef of jijjiirree kaayyoo baaneessan galmaan gaannee kara biyya keenyaa agallu isiniin jedha obboleewwan koo. Ergaan isinii dabarsu kanuma jechuudha. Gaafii arfaffaan akkas jedha. Addunyaa kanarraa wanti si gammachiisu maaltu jira? Addunyaa kanarraa wanti na gammachiisu tokkummaan yoo jiraate hedduun gammada jechuudha. Waliigalteen yoo jiraate hedduu tokko na gammachiisa jechuudha. Amantaaf kutaa wal qooduu baannee tokkummaan yoo jiraate jaalalli yoo jiraate hedduu tokko na gammachiisa jechuudha. Gaafiin kee si deebi'ee yaada. Gaafii shanaffaan obboloota keenya biyya Arabaa hojjetanii tokko biyya nu jibbisiisa jedhu maaliif jettee yaaddaa nuuf qoodi? Ijoolleen takka sirriidhaan maanuu eegalee jechuudha. Biyya Arabaa hojjennee gallee xiqqoo yoo turre wanji'a tokko wayeen torban lama turre dhugaadha sirriidha nama jibbisiisa. Kanaaf birriin yoo jiraachuu baate waan ittiin hojjetu yoo jiraachuu baate deebitee dhufta jechuudha. Garuu birriin yoo jiraate karooraan birrii kee yoo qusattee akkaawwantii kee irratti cimmisattee birrii yoo qabaatte wanta saniin suuqii tokko banattee yookiin wanta tokko bantee yoo hojjette wanti biyya Arabaatti nu deebisu hin jiru jechuudha. Garuu yoo birriin hin jiraanne yoo qusachuu baanne nu hin deebina jechuudha. Deebin anillee hin deebu jedheen gale jechuudha. Garuu ji'a 3 moo ji'a 4 teenya osoo hin deebi'ee dhufe jechuudha. Innaa kanaafuu qusannoo nu barbaachisa jechuudha. Birrii keenya akkaawwantii keenya irratti haa qusannu isiniin jedha obboleewwan koo. Wanti biyya Arabaatti nu deebisu hin jiru jechuudha. Birriin yoo jiraate biyya keetii irratti hin jijjiiramta jechuudha. Yoo hojjette waa tokko banattee akkasiin. Gaafiin kee si deebi'ee yaada. Gaafii shanaffaan akkas jedha. Mee ati gara fuulduraatti yuutuubiin kee yoo siif guddate maaliin ittiin hojjedha jettee yaadda? yuutuubiin kee yoo naa guddate ingilee doraara jedhasan yoo naa qotturee naaf lakkaa'ee warroota ijoollee haadhaaf abbaan qabne wayii rakkataan gargaara jedhee karoorfadhee jira jechuudha. Waaqayyo noo jedhee yuutuubiin koo yoo naa guddate ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne wayii rakkataan gargaara jedheen yaadee karoorsee jira jechuudha. Kanaaf gaafiin keessi deebi'ee yaada. Gaafii torbaffaanii maa cufama bare bilbilli koo lafee cufama argaa keeboo
balaan buute ka. Gaaffii torbaffaan akkas jedha. Jaalallee wayini hiriyaa wayin jaarsa qabdaa jedha. Haayee nu ulfaata kunis hiriyaa jaalallee qaba garuu jaarsa hin qabu. Jaarsi fi jaalalleen addaa ture. Jaarsa jechuun heerumtee wajjin jiraattudha. Kanaaf jaalallee qaba garuu jaalallee wayin hiriyaa qaba. Kanaan kara fuulduraa waliin nan jiraadha jedhee wajjin haasaa jiru qaba. Deebiin koo keessii deebi'ee yaada. Gaaffii torbaffaan akkas jedha. Ati haadha kee moo abbaa kee irra jaalatta jedha. Ani haadha koon irra jaaladha. Harmee koon irra jaaladha. Maaliif jennaani jiraa mitire isaan lamaanuu jibbii osoo hin ta'in abbaa kootis jibbii osoo hin ta'in garuu xiqqoo ishii harmee koon irra jaaladha jechuudha. Na guddistee harkatti na baattee na ofii nyaattee jira kaa'aati waan namaaf hin taane hin jiru. Ofii agabuu bultee nuuf laattee nu guddiste jechuudha. Kanaafuu harmee koon abbaan koonis garuu nuuf yaada garuu amma haadhaa san namaaf hin ga'u jechuudha abbaan. Kanaaf abbaa kootis jibbee miti garuu xiqqoo ishii garuu harmee koon irra jaaladha jechuudha. Kanaaf deebiin keessi deebi'ee jedhee yaada. Amma eessa jiraattaa jedha. Gaaffii 8ffaan amma eessa jiraattaa jedha. Amma anan jiraadhu Dubaay Imiraatii jiraachaa jira jechuudha. Deebiin keessi deebi'ee gaaffii 9ffaan akkas jedha. Ati hanga kutaa meeqaa barattee? Ani hanga kutaa 6 baradhe. Addaan aqwaarrateen nufi garuu biyyuma arabaa sana jedhee gateen nufi jechuudha. Barumsa ammas darbaan hin qabu garuu galeen baradha. Yaa'uka barumsi darbaan qabu mitiire. Kanaafuu kuma kutaa 6 baradhee jechuudha. Gaaffii 9ffaanii gaaffii ati dhalattu eessatti dhalattee guddatte jettee. Ani dhalattu godina Finfinnee aanaa sabbata Hawaasii dhalattuu baadiyyaati jechuudha. Achumatti na laddeessi achumatti guddadheessi. Dhalattuu baadiyyaati jechuudha. Gaaffii 11ffaan akkas jedha. Biyya Arabaatti maaltu si muddatee jette. Biyya Arabaatti maaltu si muddatee jette. Dhugaa gaaffii bareedina gaafatte. Muddannoo biyya Arabaa hay jedhee gaafan biyyaa bahee dhufu afaan hin beeku waa takka hin beeku. Kanaaf madabii xiyyaa yoo na waamtus harkaan na waamti jechuudha. Milikkitaanii waa tokko fidi yoo naan jettus milikkitaanii natti argisiisti jechuudha. Gaafa jalqabaa hojii galuudhaaf ishiin jechuudha. Abayyaa tokko sinaan jette. Abayyaa tokko si naan jettu abayyaa kana tokko siidhaaf tokko sinaan jettee milikkita akkas godhi naan jette. Akkas godhi jette. Harkaan qabdee jechuudha abayyaa sani. Kaza macarashaa irratti maalan godhee abayyaa tokko see fixee shaashii mataatti maratta sannan gubee jechuudha. Kaawiyyaa waan kolfanna qaba. Waan isa yaadadhe kolfatna qaba. Nan gubee kaza gubee jechuutti afaan hin beeku. Gubee jechuunitti afaan hin beeku. Wannan godhu dhabee kaza maalan godhee raftee jirti. Raftee jirti kaasee tanan akkaate tuttuqee waamee jechuudha. Maqaa ishii maamaa jedheeni waamee kaasee itti argisiise jechuudha. Gubatee jechuudhaaf waa takka hin beeku afaan ingilifatanaare xiqqashuu hin beeka garuu. Kazaa homaanaan hin jenne garuu sheelaa biraa natti kennitee tokko seefi shee kaawiyyaa sanaa qannaftee akkasiin mudannoo kanatu na mudate baay'eedha garuu hin xumuru. Yeroo tokkos gabaa uffata naa bituudhaaf gabaa nageen wajjin deemne jechuudha. Eessa nageessitee laalaa tureeni. Kazaa oonaan ishee wajjin deemu liiftiidhaan ol ba'u jechuudha. Fooqii irratti liiftii tol fuudhee ol baasa jechuudha. Darajaa irra hortee darajaa seetan akkanuma tarkaanfadhee kazaa inni maalla godhe seetan sodaadhee na sharattate jechuudha. Garuu kun muddannoos miti adagaadha. Innaa yeroo tokkos gaafa obboleessi ishii sargiin biyya Arabaa kuni guyyaa osoo hin taane halkan diggifatu jechuudha. Sargii nu wajjin deemna jechuudha. Na fuutee naan deemtee kazaa akka biyya Arabaatti sa'aatii 3 jechuudha. Sa'aatii 3tti deebinee dhufnee kazaa maalli ijoollee 5 qabdi isheen ijoolleen tokko mucaan tokko fuuldura taa'ee ijoolleen 4 immoo duuba taa'an jechuudha. Ani immoo gabbiinan taa'e duuba jechuudha kiisii.
makiinaa guddaadha. Garuu ani gabbinaa keessa taa'e. Kursuma qaba gabbinaan taa'e kaza irriibni na fudhate. Irriibni yoo na fudhatu isaan yaa'ani galani. Ani achuma keessan bule jechuudha makiinaa keessa. Makiinaa keessa bariin irratti qollofanii na dagattee jechuudha ishiin. Ganama mana barumsaa jira ijoolleen na waamti. Maqaan koo Walashee naan jedhu. Yaa Walashee jette ijoolleen na waamti. Inti uffata barbaadu waan ta'eef uffata uniformii na waamu. Yoo na waaman ani akkamiin ba'a makiinaa keessa na barbaadanii akkasii makiinaan intini na koppee jechuudha barri makiinaa. Akkasii mudannoo akkanatu na mudate jechuudha. Komeetiyaa deebiin kee si deebi'ee yaada. Akkasumas hedduu tokko galatoomii gaafii bareedina gaafattee isin jedha gaafiin kee dhibbatti si deebi'ee yaada. Sossodaachis haasa'u. Kanaaf warri na hordofaa jirtanis hedduu tokko galatoomadha. Like share gochuu hin dagitinaadha viidiyoon koo isinitti tole. Isin jedha obboleewwan koo amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaadha isinin jedha.